Akka aadaa saba baay'eetti qubeellaan gaa'elaa yookaan wedding ring kan godhatamu quba budduurraa kaanee yoo lakkoofnu quba harka keenya bitaa ishee arfaffaa yookaan ishee afaan faranjiitiin ring finger jedhamtu irratti akka ta'e ni beekna. Quba kana quboota harkaa biroo salgan irraa wanta adda godhutu jira jedhu Roomaanonni. Ujummoo dhiigaa yookaan veenii adda ta'e qabdi jedhu. Afaan Laatiniitiin veena amoris jedhama. Ujummoon kun Ingiliffaan vein of love jechuunis ujummoo dhiigaa kan jaalala geejjibdu jechuudha. Quba arfaffaa kana keessa ujummoo dhiigaa kan jaalala geejjibdutu jira jedhu Roomaanonni. Waa'ee veena amoris boodatti deebina. Waan tokko garuu beekuu qabdu. Bara 1750moota keessa Ingiliizonni qubeellaa quba budduu irratti godhachaa akka turan seenaatu hima. Haaluma wal fakkaatuun quba isa walakkaa irrattis kan godhatan jiru. Gaaffiin koo garuu maaliif qubni harka bitaa arfaffaan kun qubeellaadhaaf filatamte kan jedhu. Wanti kun yoom eegale? Dhuguma immoo veena amoris yookiin ujummoon dhiigaa kan jaalala geejjibdu kun quba kana keessa jiraachuusaa saayinsiin mirkaneesseera hoo? Wantichi akka kanadha. Gibxoonni dur qubeellaa warra wal kaadhimatanii yookaan betrothal ring jedhuun qubeellaa isaaniis algee, gogaa, lafee fi waan kana fakkaatan irraa hojjetu ture. Haa ta'u malee quba isaanii kamirratti akka godhachaa turan wanti beekamu hin jiru. Waan tokko garuu hin beekna, innis hiika qubeellaa. Qubeellaan geengoodha miti? Wanti geengoo ta'e immoo dhuma hin qabu jedhama miti ree? Qubeellaan geengoo ta'uunsaa hidhanni yookaan boondiin gaa'elaa bara baraan kan itti fufu ta'uusaa mul'isuuf jedhama. Gidduu keessaan urataa ta'uunsaa immoo gaa'elli eebba yookaan barakaa baay'ee fidee dhufuusaa mul'isa jedhamee amanama. Asitti garuu waan tokko irraanfachuu hin qabnu. Qubeellaan bifa aduu yookaan addeessaa qaba jedhu warri Gibxii. Waaqota isaanii kan baras guddaa sodaataman keessaa immoo waaqni aduu fi waaqni ji'aa warra hangafaati. Akka amantaa isaaniittis qubeellaan mallattoo waaqota kanaati jechuudha. Akka miizooloojii Gibxootaatti aduu fi ji'i yookaan addeessi wal fuudhanii turan amantaa jedhu qabu. Garuu walitti ta'uu waan didaniif boodarra walii kan jedhu. Ergasiis kunoo akka kanatti ji'ii fi aduun gargar fagaatanii hafan jedhamee amanama. Haa ta'u aadaan qubeellaa gaa'elaa akkamitti immoo gara addunyaa biraatti babal'ate? Dhaloota Kiristoos dura bara 332 Impaayirri Giriikii gaggeessaa Alekzaandar Zagreetiin biyya Gibxii weerare. Achumaanis aadaan qubeellaa gara addunyaa kaaniitti babal'ate jechuudha. Roomaanonnis boodarra qubeellaa sibiila irraa tolchuutti ka'an. Itti aansaniis warqee fi meetirraa tolchuutti darban. Roomaanonni wantoota gati jabeeyyii yookaan qaqqaalii akka warqee fa'arraa qubeellaa tolchuun abbaan manaa qabeenya isaa qaalii hundumaa haadha manaa isaatti amanee kennuusaa mul'isa jedhu. Garuu qubni qubeellaan itti godhamu osoo quba budduu yookaan quba isa gidduu ta'e hoo rakkoo maal qaba? Seensarratti akkuma isiniif kaasuuf yaale ujummoo dhiigaa adda ta'e kan veena amoris jedhamutu jira jedhama. Ingiliffa isaatiin vein of love jechuunis ujummoo dhiigaa kan jaalala geejjibu jechuudha. Ujummoo dhiigaa veena amoris kana wantoonni ujummoowwan dhiigaa biraarraa adda baasu miira jaalalaa qaamota biraarraa gara onneetti geejjibuu isaati. Hubadhaa kun miizooloojii yookaan amantaa ilaalcha biliifiidha malee wanta saayinsiidhaan mirkanaa'e miti. Veena amoris yeroo jalqabaatiif kan caqase hayyuu seeraa Henry Swinburne jedhamudha. Swinburne kitaaba isaa kan bara 1680moota keessa maxxanfame kan mata dureen isaa A Treatise of Spousal or Matrimonial Contracts jedhu keessatti maddoota durii wabeeffatee akka barreessetti qubeellaa seenaa Gibxootaatiin wal qabsiisuuf yaaleera. Garuu veena amoris yookaan
ujummoon jaalala geejjibdu kun quba kam keessatti akka argamtuu fi Gibxoonni mataa isaaniitiin quba kamirratti akka qubeellaa kana godhachaa turan nutti hima. Beekaan seenaa Isidore of Seville jedhamus kitaaba isaa kan De Ecclesiasticis Officis jedhamu keessatti Vena Amoris yookaan ujummoo jaalala geejjibdu kana seenaa Roomaanotaa waliin wal qabsiisee caafeera. Innis ujummoon kun quba kam keessatti akka isheen argamtu nuuf ibsuu hin dandeenye. Walumaa galatti Vena Amoris miizi yookaan afoola ilaalcha biliifiidha malee saayinsii qabatamaa miti. Kan akkasitti amanaa tures Gibxootaa fi Roomaanota. Amma garuu aadaa gaa'ela yookaan cidha biyyoota addunyaa baay'ee ta'eera. Seenaan kun akkas jedha. Isinoo maal jettu? Kommotaame. Oliyaad Baraticha. Finfinnee. Miidiyaa Dirree Barnootaa. Nagaan isiniif haa ta'u.